بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتوتا فردفتوتا غيون دقيسنو بكم جرتنت السلام من نخي سنبرنا فاقوسن إن شاء الله تعالى الراس واحد برنوتا دوار وان هارين قبر ديلفي الرقودة نما خينيا kintaarot irrakkata. Kintaarot jechuun maal jechuudha? Ammallee irra guddaan nama keenyaa forfoor irrakkata. Forfoor jechuun maal jechuudha? Inshallah ta'ala waan lamaan kanarraa hin gabaabsee dawaa isaaniitii wajjin isinii hima inshallah ta'ala. Kintaarot jechuun yookaanuu bawaasiir jaaniin afaan Arabaatiin afaan Oromootiin kintaarotuma jedhanii yaamanii kintaaroti wanni jedhamu dhukkuba tuubboo gartee bawliin baatuun san irratti bahumo dhukkuba bakka biraarraa dhufu jennee ilaaluu qabna. Yeroo takka wal dhaba kintaarot wanni jedhaniin kuni yeroo takka kintaarot keessaatii jira kan alaatii jira. Kan alaa yoonii fi ati waan oowwituurra teessee dhagaarra teessee bakka adda addaa ni jira waan isa nama fidaati jira kan alaa wahuma alaatu fida keessaa ammoo waan keessaatu fida kintaarot keessaatii fi kintaarot alaa jedhaniiti kintaarot alaa kun dafeeti namarraa fayya kintaarot alaa waan namatti jabaatu miti dafeeti namarraa fayya kintaarot keessaa ammoo muraa oolanii sumatti deebi'a ammallee umurte sumat deebi'a yeroo eeggatee tumas deebi'a inshallah ta'ala isa khanas dawaa isaa qabaddeetiin dhufe duboorri ammaan tan dhufaa jirtan salaamtaa teessaniif wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu bagana gayaan dhuftan viidiyoo kana laayikii gootanii akka obboleeyyan keessan bira gahu godhuu hin dagatinaa obboleeyyan ifi irraa fayyadamaa obboleeyyan keessanis irraa fayyadamsiisa. Okay, forfoor jechuun maal jechuudha? Forfoor jechuun khalloo rifeensi irratti bahu tana ta'ammaas irratti gartan tana khalloo tanaa fi rifeensa kee jidduu qushaashni seenudha. Qushaashni kun akkami jennaan khalloon rifeensa baastu goggogu forfoor jechuun alaa kulli haal. Yeroo khalloon tun goggoyde ni babbaqeyti akka dachii roobnitti roobee aduun itti baate dachii roobnitti roobe tokko qabdu hoggaa aduun itti baate ni dhodhooti. Akkasitti keessi mataa keetii dachiin isaatun bakki rifeensi bahuun kun dhodhooha. Yeroo rifeensa kana niin filadha jette qushaasha adii hedduu takkaatu gad yaa asirra. Forfoori wanni jedhamu waan kana. Akkamitti coraa keenya kan rifeensi irraan bahu kana akka inni hin dhodhoone godhuu dandeenya. Waan joos qabaddeetiin isin dhufe obboleeyyan inshallah ta'ala hagadhuma viidiyoo kana na hordofuu hin dagatina. Dura dursoo bakki nuti irraa eegallu tan kintaarot sani kintaaroti wanni jedhamu kun lachuu akkatti wanni gootutu jira akkatti if wallaantutu jira. Akkitti if wallaantu kintaarot waan jedhamu kana yerooniif inni si qabe akkaataa inni itti nama dhukkubsu abbichuma isa qabeetu beeka obboleeyyan. Kintaaroti jechuun haga jireenya kee of si jibbisiisu takkaan si gahaa jechuu. Tanaaf kintaarot kan akkam godhuu qabna? Maal akka godhuu qabnu inshallah ta'ala anaatu sitti hima yoo ammas dhukkubaa jiraate. Amma osoo nu dhageeffachaa jirtu yoo dhukkubbii fi dhagahaa jiraatte waan ati godhuu qabduutu jira. Wanni ati godhuu qabdu muduraarraa mana kee keessa wanni hin jirre hin jiru wanni akka salaxaa footooleen anasitti isin garsiisu kana hunda maqaa isaaniitii wajjin ni fiddan. Hoggaa fiddan ni daayitan hoggaan jiru ni hurreessitan. Hoggaa hurreessitan bishaan waa xiqqootti neexanii firija keessa keessanii waa qabbaneessaa keessa keessanii hoggaa inni qabbanaawee baradoo ta'e tuubboo bawliin baatuun san daqiiqaa wahiif itti qabee ta'a. Hoggaatti qabbanaawee irraa fuudha. Hoggaatti qabbanaawee hadochuu eegale irraa fuudha. Ammallee itti deebisa. Karaa kanaan
dhukkubbii ammas jirtu san ofirraa dhabamsiisuu dandeessaa jechuu yeroo gabaabaa keessatti. Tan biraa ammoo dawaan isaa dawaa gartee guututti dhabamsiisutu jira. Kintaaroot alaatiin si himu jira hammaati akkas gootu hoggaa alaan si dhukkubu akkas goota. Kintaaroot keessaa ammoo akkamitti ofirraa dhabamsiisan jettee yoo kana gaafattu taate dawaan qiyaasa qabdi. Qiyaasa dawaa sanii wallaaluudhaan dawaa tana kijibsiisuu dandahuu malta. Tanaaf dawaan keessaa wallaanan kintaaroot keessaa jechuun garaacha xiqqaarraa gabbaa. Garaachi xiqqaan bakka itti qaama namaa keessatti viitaaminni adda addaa irraa hiramu. Hoggaa tempireecharri yookaanuu oowwi garaacha xiqqaa keessatti baay'ate bawuliin tee ni goggoyti. Sagaraan tee ni goggoyti. Gaafa goggoyde sagaraa tee tana hoggaa ati mana fincaanii seentee sagaraa baatu haga akka nama dhalu jiruu si godhuu takka ta'a. Maaliif sababa maaliitiif akkas ta'uu dandeenya? Takka faa bishaan hin dhuydu ati. Bishaan hedduun dhuydu. Guyyatti yoo nama amataa 18 ol taate litira 3 ol dhuguu qabda guyyatti. Guyyatti hogguu 3 ol dhuguu qabda akka garaachi kee tempireecharri isaa wal qixa ta'uuf. Inshaallahu ta'ala dawaa tana tartiibaan akkaan isinii kennuuf bilbila kiyya ka teelegiraamaa saniin na dubbisuu dandeessan. Tartiiba dawaa beekuu dhabuun dawaan akka dawaa hin taane waan gootuuf jecha. Okay. Talamada forfoor amma jenne kana maali dawaan isaa? Forfoor asumarraanin isinii hima. Forfoor jechuun akkumaan reefu dubbadhee ibsee bira kutetti dachiin coraadhaa yookaanuu qaamni coraadhaa kun dhodhoohuudha. Gaafa kun dhodhoohe rifeensi keetiis bu'aa deemaa jechuudha. Tanaaf waan ati gootu qaceelutti dhaggeeffadhu. Qullubbii firii 3 ni fuuta. Ni daayita. Dhaggeeffadhu qullubbii firii 3 haga feete daakuu dandeessa qiyaasaan ati godhachuu. Khalla tuffaax waan ja'aniinitu jira. Khal tuffaax ni fuuta. Walitti neeyxa guyyatti hoggu 3 rifeensa kee keessa baafta jechuu. Ganama hoggu takka, galgala hoggu takka, hoggaa rafuu deemtu hoggu takka walitti keessa gartee akkanatti hoyxaan akka gartee yoo zayita zayituun itti naqattees bareedaadha. Akkas gootee keessa isaa kana hoyxeenii akka rifeensi kee sirraa hin dhumneef dachii rifeensa keetii yookaan coraa rifeensa keetii seevaatummaan godhuu qabda. Ammallee waan forfoor namatti fidurraa takka ilmi namaa kuni yeroo hedduu salliixa mataa irratti naquu dhabuudha. Salliixa mataa irratti naquu hoggaan jiru zayita zayituun simsim maarree walitti neexee mataa kee kana gizaa'a qonqoo kennuufii qabda. Yoo qonqoo kenniteef rifeensi kee bareedaa deema. Tan biraa rifeensa kee qofa osoo hin tahin dachiin rifeensa keetii dachiin takka yoonii fi ooyirumaa yoonii fi jala hin qoqqonne ooyiruun san akumaa keetti faaggaa taatee bakki takka biqiltee bakki takka yoo ammoo ooyiruu takka akaafte haalan tola jechuudha. Tanaaf rifeensa kee kana akaafe abbaa akaafe hoggansiin jiru keessatu mii osoo hin tahin akaafi tolchi salliixatti naqii bulchi hedduu takka ibi yoo salliixa zayita zayituun namni firratti inni manaa baahuu likkitti narku burzuza arkeetitti hay saboo ida manaa batokkoon arke jee siimuu fadhe hoggaa ganama lafaa kee siimuu hin danda'u. Maaliif jennaan khalloon sammuudha fayyaa hin qabdu jechuudha. Tanaaf inshaallahu ta'ala obboleeyyan kiyya qophii tanarraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Warri immoo kintaarot isin darare ana na dubbisuu dandeessan bilbila kiyya kan teelegiraamaa kanneen viidiyoo tiyyarratti godhe saniin dawaa qiyaasa isiitii wajjin inshaallahu ta'ala kanin isinii godhuta. Dawaaleen akkanaatuni dawaan gartee outsideetun yoon isinii hime umaatii miti. Dawaan ammoo inside keessa nyaatan dawaa keessa nyaatan kana qiyaasa beekuu fi akkaataa beekuun bareeda. Yoo qiyaasaa fi akkaataan beekne siif tahuu dhabuu mala hoggaasan maal jetta Abu Hamzaa Jabir dawaan inni himu ni kijiba. Na kijibsiisuu manna anummaa yoon godhee ati bakka ati jirtutti adreessa keetitti siif erge bareedaa na fakkaata. Inshaallahu ta'ala warri kintaarot isin darare shamarranii fi dhiirarraahis kintaarot ammas beeke akkas si qallise kana akkas si qallisee yaadaan jiruu sirraa fuudhe kana suuraa sirraa fuudhe kana akka gartee suuraan ta'e bareedduun si deebituuf
inshaallahu ta'ala dawaa isaa tartiibaan bilbilaan kaniin siif himu ta'a bilbila kiyyaan naqu. Namni assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.